Barakana gara hektaara miliyoona 3.5 kan ta'u qamadiin qotamaa kan jiru kanarraas miliyoona kuntaala 300 ol argachuu akka dandeenyu inta tilmaamama. Egaa Harargee Bahaa keessattuu naannoon kun kan beekamu qonnaan miti. Qonna waan hin beekneef seeftiidhaan gargaarsaan uummata jiraachaa turedha. Uummanni kun har'a ofii isaatii qotatee hektaara 1,000 ol qotamee arginee jirra. Kan duwwaa osoo hin taane waggaa muraasa dura gara ummata miliyoona 1.1 gargaarsaan seeftiitiin kan jiraatu har'a dhibbeentaan 74 bilisa ba'ee jira. Ofii isaa qotatee of jiraachuu danda'ee jira. Kun immoo adeemsa bilisummaa adeemsa ofiin of bulchuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf namoota hafan dhibbeettaa 26 sanas amma danda'amaa ta'etti waggaa 3 keessatti bilisa baasuu dandeenyee jennaan uummanni keenya lafa isaatiin gargaaramee humna isaan gargaaramee qotee of nyaachisuu of bulchuu danda'u jechuun bilisummaa guddaa waan ta'eef bilisummaa mirgaa jennee kan yaadnu sun nyaataa mirkanaa'uu jalqabuu qaba. Kanaafis wanti Harargee Bahaatti agarre kun Oromiyaa guutuutti Itoophiyaa guutuutti waan ta'uu danda'udha. Lafa baay'ee qabna. Bishaan baay'ee dhangala'aa jiraata. Keessattuu naannoo akka Harargeetti akkas qotamee hin beekne kana keessatti qonni yoo qotamu maadaabariyaa baay'ee osoo hin fayyadamin misoomsuu waan dandeessisuuf uummanni keenya lafa isaa adda baafatee qotachuudhaan bilisummaa nyaataa dhugoomsuu akka danda'uuf ergaa kan dabarsuu barbaada. Wanti uummanni Harargee lafa rakkisaa akkasii jijjiiree qotee of nyaachisuu danda'uunsa akka injifannoo guddaatti ilaala. Akka babal'atu immoo amaana jechuun barbaada. Jabaadhaa. Akkaatuma kanaan jabaannee hojjennee nyaataan of danda'uu qabna. Of danda'uu duwwaa osoo hin taane immoo kan rakkates gargaaruu akka dandeenyutti jabaachuu waliin tumsuu qabna jedhee yaada. Baay'ee gammadeen jira. Galatoomaa nu jabaadhaa.